galfannee turre waa'ee daandii kanaatti fi daandiidhaa uummanni aanaa meettaa roobii daandiin qabu obstaala qabu akkasumallee mukti ibsaatillee tajaajilli isaa dhumateera bakka meeqatti ukkufee rakkachaa jira. Isa kana hundaafillee uummanni keenya bara kana koree misoomaa kan jedhamu keessaa nu filataniif keessaa deemnetu amma Oromiyaatti illee iyyata keenyallee amma pirezidaantii iyyata keenyallee galfannee turre yaa isinii hojjetamaadha waan jedhu kun kan nu kakkaasaa turanii abdiin nu turaa turanii ammumallee immoo uummanni keenya gaafin keenya walgahii irratti bakka kanatti har'a daandii kana deemnee asiin obstaalaa asiin qabnu hincinni deemnaa daandiin hin jiru obstaalli hin jiru rakkoo hamaa keessa jirra. Kanaaf immoo furmaan isaa maal ta'uu qaba kan jedhu kun yaadni isin jammartan kun yaada baay'eetti gammaduudha Meettaa Roobii baay'eetti gammanna dhugaas hin jedha. Namni maalidhaa qabeenyuma isaatillee wanni barbaadillee yoo ta'e mana keenyallee gurgurree daandiin kootoo nuu galee anaa kootitti dhaloonni biraa yoo itti fayyadame dhaloonni keenyaatti kan yoo itti fayyadame itti gammanna. Kanaaf Meettaa Roobii waa'ee daandii qofayyuu miti. Waa'ee obstaala hin qabu. Ibsaan tajaajilli isaa erga dhaabbatee gara waggaa 20tti dhiyaateera. Ibsaan daandii irratti kukkufet ganoo guyyaa 2 torban tokko dhaamaa ta'aa jirra. Obstaala qabaannee obstaalli jiru. Kanaaf gaafin keenya kun baay'ee nullee adeemsarra jirra. Isinis adeemsa kanatti dhufuftanii namni qunceen wal gargaartatti arba itti jedhanii akkuma jedhanii akka kanatti wal gargaarre nu hin milkoofne nutti fakkaata jedhan. Thank you. Ulfaatu didha. Dhugaa dubbachuuf namni as jirtan anan gammadu waa'ee daandii qofa isinitti hin fakkaatina. Hospitaala biyyi kun kiiloomeetira meeqarra jira Addis Ababarraa yookiin Finfinnee irraa kiiloomeetira meeqarra jira. Kana jala taa'ee faabrikaan meeqa kaampaaniin meeqa biyya san keessa dhaabbachuutu danda'u amma biyyi kun dhabuunsaa isinitti dhaga'a. Akkamitti naasayinaa yeroo haasoftanii akka waan yaallee dhiisnu wayiitti yookiin akka waan mukkaraadhaa wayii yaaduma wayii intinaa jennuutti hin fudhatina. Lammaffaa namni qarshii sassaabu tokkollee hin jiru amma hin jalqabne waan akkasii keessa. Qarshii sassaabu waan jedhamu yoo dhageessan balaaleffadhaa amma waan akkasii keessa hin galamne. Kan galamee jiru amma hojii lafa qabate. Waan kun hin fayyadu yoo jettan sirriitti fayyada. Sooshaal miidiyaan hin fayyadu sirriitti fayyada. Ijaa sooshaal miidiyaan jiru ammana wal bira gahuu danda'e waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu didhaan yaada bareeda nuu kaase. Tajaajilli ibsaa biyya sana keessa jiru waggaa meeqa dura kan gale aga amma waan kana keessa jira jechuudha. Kanaaf namooti yaada qabdan irraa hin fudhadhaa. Fiqee itti fufimee fiqaaduu asirra jirta. Woko isaaniif hin kennu kunoo kennuuf. Dhiifama silaa otoo obbo Didhaarraa yaada isaanii maalirraa akka gaan dhumarra maalirra gaan. Yaada dhiifama neetworkiin ana baay'ee rakkisaara. Nishi. Ana neetworkii baay'ee na rakkisaara sifaana xiqqoo. Tole rakkoon tokko hin jiru. Kanaaf anis ilaalcha keenyarra yaada keenya sana gara waan yaada goolii qabnuutitti fiduuf hin barbaade ture. Didhaan yoo jiraate didhaan si maddaa qaba didhaan deebisee galcha. Yaada isaan irra turan sana yoon argadhe didhaan haa ergi mucaa beekish tokkos nan nabe naa galuu didee isaan kuni maamush seen hime oli isin garsha ishee oli maamush nagaamaa jira miti senteettaa nagaartu innagaama nagaamii innagaama hello innagaama tole innagaama dhiifama waan baay'ee haasawuun barbaanne namoonni yaada isaanii haa xumuratan ishii yaada isaanii fixachiisi. Waan baay'ee kaasuun hin barbaachisa. Gara fuulduraatti garuu namoonni har'a iddoof seenan yaada isaanii sirriitti irraa fuudhu ishii. Fayyeesh. Wala olii caalaa gastii argitee sin galchaa. Halkii maalidha?
yaada qabu qaba. irratti hin jibna neetworkidha. Neetworkiin kee akka hin hojjenne beektu mooti. Tole walitti fufii si carraa sii kenneera daqiiqaa muraasa keessatti yaada nu barbaachisuu fi yaada ijoo ta'e Lukaasitti itti deebina. Tole galatooma waan baay'ee dubbachuun barbaadu gadaa ulfaaddu carraa kana akkasitti karri kun banamuun waan tokkodha. Waan xiqqoo tokko waan hin quba qaban kanas hin jedhee seenuu barbaadee fi fuulduruma keenya guyyaa tokko guyyaa lama waan hin caalle gidduutti koree duraa sanas dabalatee aanaa meettaa roobifaanaa meettaa walqixxee walgayii wayii qabatanii akka jiran